السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما تنجرت فيا ويا بقى جراتني بقى يروح نجيسني كان أرمان نجيكا نقدر نقبلشوا hordoftoota fi daawwattoonni keenya hundi keessan baga arma geessanii walumaan arma geenye har'ammoo ajandaa waa'ee lamarraa dubbachuun barbaada. Dhiifamaas bal'inumaan duraan isin gaafadha. Namni waa dubbatu wayis ni dogongoraa wayitti isin bu'a. Saniifuu dhiifama jechaati. Uummanni keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa keessa jiru baay'inaan raasamaa jira. Baay'inaan inni isaaniitis babal'atee deemaa jira. Sanirraa dubbachuun barbaada. Furmaata Rabbi haa fidu. Warroota immoo uummata kanarraa dubbachaa jirutu jira kan dogongora karaa biraa ilaalcha qabee haasaa jiru sanirraa dubbachuun barbaada. Hanga xumuraa share like subscribe godhuun dagatiin jabeessaan sinin jaa. Egaa kanatti aansuudhaan nuti biyya Arabaa keessa isheen mana hidhaa keessatti du'uunis rakkoo adda addaaf mudatuutis hoosummaan nu mudatus gaafuma biyyaa baanu beeknee biyyaa baane. Lafa barahaa ni dabarra moo ni du'ona baaritti kufnee ni du'ona moo ni dabarra biyya rasaasa daangaa isheen irratti ni dhahamna moo ni hafna kana hundaa hubeenneeti saafe qarba walachaa waa irratti achaa baala mukaa irratti abbira darbaa turre jechuudha. Maaltu kana nu godhee jireenyi biyya ulfaataa ta'ee qoonqoo fi rakkoo gadadoo fi eenyummaan sarbamee nama rakkoo meeqa mudatee jennaanu inni daldala tokko daldalatu dhabee inni jiraatee qotatee bulu akkatti qotatee bulu dhabee waan qotatee bulu dhabee waan jiraatu akkatti jireenyi isaa ulfaate jennaan lubbuun isaa akka saaxilamtu kan godhe rakkoo kanaa jechuudha. Fooyyeenyina isaatiif biyyaa bahe jechuudha. Kaan lubbuma isaatiinuu biyyattii baqatee biyyaa bahe kaan ammoo qoonqoodhaaf biyyaa bahe biyya namaa keessa jiraataa jira. Inni karatti wareegame meeqa inni bahar qurxummii nyaatte meeqa inni immoo lafti biyyoon nyaatte duun awwaalame meeqa sun oduma ta'uu amma arma gahee inni irratti tarzaqaa jirus kan galee sinuma jira kanaaf mana hidhaa jiru sinuma jira jechuudha. Maaltu mana hidhatti nu hambise jennee kan ilaallu ta'es eenyutuun nu hidhee jechuunis wal biratti madaalama jechuudha. Maaliif hidhamnee dursa maaliif biyyaa baana maaltuun biyya nu dhorke maaltuun biyya namaa akka oofu nu godhe jennee ilaalcha jabaa qabaatuudha qabna. Kan biyya namaa nu baase maali? Biyya namaa barbaada maal baane? Maaliif biyya odoo qabnu biyya namaa barbaanna? Biyya magariisaati biyya qabeenya uumamaa odoo qabdu biyya godduu awwaaraa maaliif dhaqne jechuu beekuudha qabna. Namni kana yaaddatuudha qaba. Eega san biyyatti immoo biyya namaa akka jirtu ta'uu of beekuu qabda. Yoo reebamtes sabri goote, yoo lolamtes sabri goote, yoo saamamtes sabri goote. Situtti dhufe gaa. Maaliif? Keetuu siif hin taane kan itti dhalattee itti uumamte qabeenya kiyya biyya kiyya afaan kiyya zeega kiyya yookiin qabiilaa kiyya yookiin mootummaa kiyya jettuu siif hin taane inni biyya namaa akkamitti sii taane kanas beekuu qabda bar. Kanas beekuun dirqama keeti. Hanga biyya keessatti jibbamne kana biyya namaatti jibbamne jennee yoo ilaallu taate wal biratti fagoodha jechuudha. Biyya namaa nuti qoonqoo tarazzaquu riskii barbaada qabeenya barbaada dhufne isaan ammoo nama dalaguuf barbaadanii walii gallee jiraataa jirre jechuudha. Gaafa qoonqoon dhumte immoo ajaji mootummaarraa dhufe inni galla rakkoon qabu ni deebinee jiraannaa dalagataa jira jechuudha. Walitti hin buufne waliin jibbine inni badii qabu duruma badii qabanne badii balleesse haa hidhamu hojii isaatiin hidhama haa gaafatamu hojii isaatiin gaafatama. Namni kan balleessaan hin jiru maa balleesseen hin jiru. Garuu rakkoo kana hunda maaltu nurraan gahe maaltuun kana nu keessa nu galchee ammaas ammoo hidhaa keessatti akkafnu maaltu nu godhe ta'a ammaa tarraa ugaa dubbannu taate biyyaas baane armas geenyeenis tarsaqneenis qabamneen hidhaa isheenne amma dura baatii meeqa namni taa'ee hin beenne har'a maaltuun amata lamaan nu gahe baatii tokko lama sadii miti amma dura zabana mallasaan bulchu baatii sadii namni hidhaa kee taa'eera hidhaa jiddaatti sanuu bakka biraa hidhaa jidda biraatitti taa'eera sanuu hidhaa cabsee yaa'eera namni baatii sadii sanuu ajaa'ibaa ta'e dinqisiifatee namni gudiin kun maali wanni akkanaa maali jee uummanni maa harka tumee inni alaa keessan hidhaa cabsee yaa'e jechuudha namni baatii sadiitti guddatte hayyee amata lama kunoo kan jirru amma jechuudha. Warroota khutbaa godhantu jira afaan arabaatiin santuun ajaa'ibe immoo maaliif nu zallamanii maaliif midhaan ittiin kennine maaliif oowwatti kana ta'anii maaliif laa akkas jechuun hin barbaachisu. Ban nama tokkoo fi nama lamaan nama 500 fi kumaa miti bar agalli ishee gadi qabne namni kun uummanni kun bara 100 biran gaa bar warra mana hidhaa jiru kun 100 gaa bar
eessarraa biyyarraa dhufeemi. Kanaafuu wanni godhamuu qabu maali? Mootummaan biyyaa hawaasa isaatti dhaabbatee galchituudha qaba. Hawaasninis mootummaatti itti hiriira gadi ba'uu qaba, gaafachuu qaba, akka mootummaan biyyaa kun uummata galchitu godhuudha qaba jechuudha. Kan uummata keenya akka hin galle godhaa jiru warra biyyaati malee biyyi namaa maal si godha? Biyya namaa natti narran taa'ini kottaa galii eegasiin jee galuudha. Hay akka hin galle kan godhaa jiru warra biyyaati. Mee dhugaa rabbitti fakkeenyaas ni kaasa. Nama hosatee baatii sadii mana hakimaa isheen kan sagaleen isaa qabamaadha saamete ta'e afaan hin dadda'i dubbanne harkaan dubbatu hidhaa isheen. Arafaa dura isheen soomanne ba'ee yeroo sadii moo afur odeeffannallee miidiyaarrallee warra safarallee gaafanne ilaa ammaatti deebiin tokko hin jiru jechuudha. Warri safaraa nama du'e siin himan dhiyeengate nama kudha sadii takka barreessan himan kana qofaa miti namni du'e meeqaan lakkaa'ama. Mootummaan biyya kanaa mootummaan biyya arabaa eenyummaa kee beeka, ma'aan kee beeka, fira kan kee beeka, biyyan kee beeka. Yoo ati irra deemtee ilma baluutii bakka kanaatti kun du'ees kan osoo atis jettee hin gabaafatin yoo safaraan itti dhaabbatin. Kanaafuu wanni wal komannu tokko hin jiru nama biraa nuti akka biyyattiitti Itoophiyaan Itoophiyaa komatu qofa. Hawaasni Itoophiyaa bulchaa isaadhaa komatudha. Ulamaan Itoophiyaadhaa bulchaa isaa komatu. Wanni quba karaa arabaatti jijjiirtanii jiru karaa Itoophiyaatti jijjiiraa jiru. Maaliif tuffatamnee biyya keessatti sarbamnaa biyya ari'amnaa maaliif biyya namatti akka hin galle alatti ittifamnaa mootummaa Itoophiyaa gaafadha. Kana furmaanni yoo hin ta'in furmaanni biraa tokko hin jiru biyya arabaatti iyyitaniif hin jiru. Sii biyya mana hidhatti walitti qabanii gataa dhiisanii moo maal haa godhanidha wanni biyya arabaatti iyyamuuf mootummaa Itoophiyaatti wanni badii qaba. Silaa uummanni biyya kanatti wanni ittisuuf uummata kana wilii kanarraa waa barbaadu hin qabu. Wilii badii qaban jeewwanni gana adabbii isaanitti murteessu hin jiru. Haa galan himaafi. Amata lama namni taa'ee si qallabee si nyaachisee si raachisuun faayidaa tokko malee kana mil'atuudha qaba. Hawaasni waan kana dubbataa jiru. Ulamaa inni dubbataa namni tokko tokko kutubaa arabaan godhee laa arabaan sin barbaachisu. Afaanuma biyyattiitiin dubbadhu. Silaa jedhe afaan amaaraa malee beeku afaan amaaraa dubbadhuuti akka furmaanni argamu. Furmaanni kan argamu mootummaa biyyarraa. Gaafa itti haajaan dhiyeegata nama kuma furtaman gashine yeroo mana gabaabduu keessatti gaafa dha isaaniitti dhufe. Kan uummata akka hin galchine godhaa jiru mootummaatu yaada isaanii hin qabne mootummaatu furmaata fiduu dide malee mootummaa Itoophiyaatti kan gaafatamuu qabu. Mootummaa Itoophiyaatti kan hiriirri itti bahamuu qabu. Mootummaa Itoophiyaatti kan manguddoon hayyoonni sheekoleen olamaan qeesonni hundi dhaqanii hawaasni keenya nu dhufe nu gasha jedhanii gaafatanii malee wanni biyya arabaa gaafatanii maali? Nuti biyya arabaa dura Qureeshiin dhufee nutti baqateera nuti simannee jirra laa simatamneera nuyis simatamneera. Biyya tana keessatti namni dur bara 12 dura nama hidhaa keessa namni nyaatee humnaa'ee fayyee nagaan galuun turre. Bara amata meeqa namni biyya tana jiraatutti hin jiru simatamneera kana maal simatamuun maali? Nagaan jiraatu namni jireenya isaa hanga danda'e inni ilmaan horaas nagaa horatee gashatee jira gashutti jiraas jiraatu turees garuu eega amma kunoo amata lama sadii as mootummaan Abiyyi Ahmad dhufee rakkoon cimaan nutti dhufeera. Kabaja dhabneerra tuffatamneerra jibbatamneerra. Ni jaalattanne fudhattanne jibbitan laale kunoo maal gootan suura hoyya jalaa baatan malee. Kanaafuu biyya namaan komatina biyya namarraa falan barbaadina biyya namaatti akkamitti ari'amna jettanii dirqama hin iyyina. Maaliif namni keenya alatti ittifama jaa mootummaa keessan gaafadha. Maaliif alatti gatamna jaa gaafadha. Maaliif jibbamna jaa ni gaafadha. Maaliif kabaja nama biratti dhabna jaa ni isaan ma gaafadha. Kun amma kana. Uummata mana hidhaa jiru kan hawwataa jiruu fi kan wareegamee jiruu fi kan jiru hunda quba qaba. Warrumti bakka bu'ee arma jiru quba qabaatu. Yoo quba qabaan maqaa warra hawwattoota isaan waa baasanii tokko qilleensarraa oolchanii yoo quba qabaatan ta'e. Nama tokko waan qaban jechuun nama hawwatee fi nama jiruuf hin jirrellee. Kanaafuu raayyaa abbaa bacaa yaada tokko dubbatee ture hedduun dhaggisiifadhe. Mootummaan karaa nuu mijjeessuu qaba. Koree nuu ijaarrannee yookiin koree nuu ijaaree akka falli argamu. Qabeenya keenyaan illee akka ijoollee teenya galfannu jee yaada gaarii. Maali mootummaa Itoophiyaa abbaa nagaa seera karaa gaarii akkas hayyuu jechuun karaa furmaataa laalee karaa furmaataa dubbata.
wanni afaan arabaatiin gara khutbaa gootaniif hin jiru akkan qabne jechuudha muusi akkan hin jechuudha moo hidha dhaganuu dhiisa jechuudha wanni araba dubbannuuf maali kan isaa namni rasaasatti butee hidhatti nama fixu jiru hin jiru namni hidhaadha nama baasee nama tokko ajjeese hin jiru inni beelaan ajjeeses namni meeqaan lakkaamutti jira ni beelaa malee hoo inni owwa himatus namni meeqaan lakkaamutti jira hidhaan biyya namaa guutee kam godha mare kan rakkoo kana fide akan galle warra godhu jiru biyya ittisaa jiru malee mootummaan biyyaa eenyuun buune Afgaanistaan hin deemne xayyaaraan Itoophiyaa fuudhuu arma dhufuu dide Afgaanistaan fuudhee deemee uummata guuruu hin jiru kana wanni furmaata bakka biraatti ilaallu hin jiru mootummaa biyya Itoophiyaa gaafachuu dirqamni keessan yoo kanan ta'in wanni gaafatamuuf wanni haasamuu fi wanni arabaan haasamu hin jiru biyya namaa komatu roof komaddaa namatti qubatan laatu roof itti qubalaadhaa kan nu dararaa jiru biyyuma kan jiraadhaa umrii dheeradhaa